Waa'ee dhumaatii lammiilee Oromoo Aabee Dongoroo irratti namoonni bebbeekamoon yaada kennaa jiru. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa akkas jechuudhaan dubbateera. Roorroon kaleessaa deemaa dhufee arras itti fufuun fafaa dhaloota arraati jedhama. Na nyaatte kaabuu jaleen wayigaadiin ilbisaa, na nyaatte kaakoo dhaleen wayigaadiin bineensa kan jedhu immoo aartistii Galaanaa Gaaromsaati. Gidiraan uummatni keenya keessa jiru ulfaataadha. Rakkoorraa rakkootti, roorroorraa roorrootti ce'ee jira kan jedhu immoo aartistii Caalaa Daggafaadha. Uummatni keenya roorroo hamtuu keessummeessaa jira kan jedhu immoo aartistii Keekiyyaa Badhaadhaadha. Egaan guutummaa oduu kanaa qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'aa affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf ka'a. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa akkas jechuudhaan dubbatu. Roorroon kaleessaa deemaa dhufee arras itti fufuun fafaa dhaloota arraati. Gochi finxaaleeyyiin faannoon laga tarkaanfattee uummata keenya irratti raawwachaa jirtu waanuma kaleessa abbootii jaraatiin raawwatamaa ture. Arras ilmaan isaaniitiin itti fufamee jira. Kun fafaa warra buqqee kan akkuma keenyatti maatii dadhabaa, dhibamaa fi maanguddoo fi daa'imman qabu. Maali kana maali yoo maaltu maaltee furmaata argata jedham Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa. Itti aansee aartistii Galaanaa Gaaromsaa akkas jechuudhaan dubbatam. Na nyaatte kaabuu jaleen wayii gaadiin ilbisaa, na nyaatte kaakoo dhalee wayii gaadiin bineensam. Gullisuu didee boorri koo, afuus didee boonyi koo. Durattuu cimdiin qonnaa korma goobaa camannee. Coomantuu ragaa keetii takka nafxiin hin saganne. Anaa nyaatu yaa horroo biyya Abishee Garbaam. Akkaafuu akaakuu dhabaa fi diinni lubbuun sin taphata jedha aartistii Galaanaa Gaaromsaa. Itti dabaluudhaan immoo aartistii Caalaa Daggafaa bara gidiraan uummatni keenya keessa jiru ulfaataadha. Rakkoorraa rakkootti, roorroorraa roorrootti ce'aa jira. Uummatni kaleessaa daangaasaa ba'aa hanga dhiyaatti, kaabaa hanga kibbaatti sarratee jiraataa ture. Har'a maal taanaan qeefii dararama. Uummatni keenya godina Horroo Guduruu, aanaa Aabee Dongoroo, ganda Hoomaa Birmannaa atamtamaa barbaada. Oromoon har'a adda facee badii eeggataa jiru kun kaleessa ormaafuu furmaata ture. Seenaa dogongoraa wal dhaalchisuun egeree ofii balleessuudha jedhama. Xumura irratti aartistii Keekiyyaa Badhaadhaa akkas jechuudhaan dubbatama. Uummatni keenya roorroo hamtuu keessummeessaa jira. Aabee Dongoroo boo'ichaa haadholii Oromoo faca'uu ijoolleen mankaraaraa jirti. Waan ta'aa jiru hedduu nama gaddisiisa, qaanfachiisaadha. Kun biyya mootummaan jiru keessatti sunuu bara kana aangoo of harkaa qabu Oromoodha jedhamee guyyuu dibbeen aanamuu keessatti. Humni biyya bulchuu nageenya uummataa bulchuu mirkaneessuun kan irra ture. Maal rakkattee maaltu si mudate jedhee galagaleeyyuu hin ilaalu. Iyyii fi boo'ichi uummataa isaaf oomayyuu miti. Humni goolessituu faannoo jedhamtu akka barbaaddee daangaa Oromiyaa ceetee Oromiyaa keessas mandheeffattee akkaa fi bifa barbaaddeen hoggaa uummata kanaa bifa kanaan itti roorristuu fi salphistuu mootummaan kun akkamiin kan to'achuu dadhabeen gaaffii ta'uu hin danda'u. Bu'uurri humna maqaa kanaan sossoo mootummicha ta'uun falmisiisaa miti. Isaanumatu ifatti ba'ee labsaa fi humna biyyaa jedhee ittiin dhaadate gargaaree gadhaabee kaayyoon isaas qaama siyaasaa barbaadan dura ittiin dhaabbachuuf akka ta'e ibsamaa ture. Humna kanatu har'a daangaa Oromiyaa hedduu irraa faca'ee Oromiyaa keessas mandheeffatee uummata roorroon itti dararee fi ittisa hin qabne kanatti taphatama. Godinaalee Oromiyaa Ba'a Shaggar, Lixa Shaggar, Kaaba Shaggar, godinoota Ba'a Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa iddootti uummatni keenya kumaan ajjeefamaa miiliyoonaan qeefii qabeenyaa isaa irraa buqqaa turee fi jirudha. Caasaaleen mootummaa godinoota kanneen irra jireessi isaanii caasaa humnaa goolessaa kanaan wal keessa diriirfatanii uummata irraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka turanii fi ammas caalaatti waliin hojjechaa jiraachuu isaaniif ragaan uummataa guyyuun sababa kanaan miidhamaa jirudha jedha aartistii Keekiyyaa Badhaadhaa.